سوري جري والله الدنيا فاكرة كل فياس يا كنو ناجي هذا ساتي هذا ساتي هذا ساتي ربي فياس يا كنو جاينا فردوس نباك اللي ما شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورضا فيك بجمتوتا روزات ودي كيسانو أكيد مني قبل نيجر جرتو سنين جتا أنا سعد روزان تيسان اللي ديفيد تنين أفتي جرتي هكذا ما وري أمانتي برالي أكيد مني قبل نيجر جرتو سنين جتا أنا كني سرام بلالي بكم سنين جتا أنتي سناغو سنين جتا روزان تيسان أوكي نمواتي من ماني والله دي رابط لاني دايرون بونا قدي تندقى ربي يعني يجونا كزين نجالة تنهدو تكالين بها أنا قرر روزا سرت تنبوينغا هنا جتا إمام بكو ما كان دفع أورموتيو أما سيريس تأيها سامي بوي بك أجرامي والله وبالله بك كان دفع رامبي سبحان الله جتشون نجرام براوان نما كزيرويتو نما بوجي سامل لفت اللي لم يبو ويتو سكزين كسرو نما بوجي سا hanga fita waasan keessa illee yoo dabartanii isin yaadattan bakka waan yeroo sanii yaadattanii waan akka taatanii yaadattanii boottanii akkasuma yeroo isaan teessan hadda maal qabattee dhufte jechuun keessaniin dholamu zammuuni kana viidiyoo yeroo waraabuu koopiraayitiin irratti jira gara gadhiisuun yoo dhiisee fa'aa haquu jira jechuudha ijoolleen natti erkanii maal jedhanii waan isaan dirqama miidiyaa irratti gadhiisuu osoo hin taane namni irraa waa baratee nama tokko bira haa dhaabbatuuf malee dirqama miti namni nama qarqaaruu barbaadu dirqama namni na arguuf osoo hin taane nama tokko gaafa nama tokko irra arkanii nama tokko beela baasuu ni danda'an jechaa fi kana hunda godhu jirra. Viidiyoon irra caalaa koopiraayit ta'a hin beeku waan hin beeku isaati birbirrii fa'aa harkatti namaa kennan koopiraayit nama itti natti fakkaatu irraa hin beekne. Akkasuma haadha obboleessa keenya tokko afaan sagaleen isaa jechuun eessa jedhee wallahi hin qoranne. warra jimmaati eessallee hin jenneeni sagaleen isaa warra jimmaa fakkaata warra baajifara warra mootii fakkaata. Kanaaf hordoftoota kabajamtoota kennaa abbaa kiyyaa gara mana akiraarraa deemanii jiranii abbaa kiyyaa fakka rahmata naaf namni naaf kadhatu jees du'aayi naaf godhaa jedhee siniin birrii natti ergee jira. Kaza birrii sana mootiyyuu ani nyaatallee godhuu yookiin ammoo isin galee safariin takkitti ni beektanii abbaa waan barbaade kennee sadaqa godhuu danda'a. Safarin an adii nyaatatti godheetiin bitu suni fireen takka birrii 25 jechuudha isin galee duraan isaanii birrii 25 bitaa turanii firee qabdee godhan fa'aa bitaa turan shanfaan bitaa turanii isisan yeroo binnu birrii 25 na isin takkitti jechuudha isin galee maaliif gatii baay'ee deema nama nyaata geessuudhaaf hedduu takka wannidha abbaa waan maal jaallatee waan barbaadate sadaqata. Kanaaf waan san hunda waan hin jennee fi ana mootu takka birrii ammoo takka woroozuma wayii bibbitee nama lamaa fi yakkas gahee wayii kennaaf jechuu jira. Takka mootu birrii har'a kennaaf jechuu jira. Kanaafuu hordoftoota kabajamtoota keenya akkasuma rabbiin abbaa isaa rabbii warra jaalataa isaa haa godhu. Inshaallah rabbiin sadaqaa isaa sadaqaa irraa haa jaallatu. Tokkoffaa jiruun addunyaa tunuuma xiqqishoodha. Hadda hojaadha jira nama kabar jiraachuu hin dandeenyu irraa hin beeknu jechuudha. Isin galee sa'aatii kana booda akka taalu hin beeknu. Maaliif isin jaabeetanii jiruun addunyaa tun guddoo namatti fakkaata malee xiqqishoodha. Alhamdulillahi rabbil aalamiin jaanii waan hundumarraa deemudha jechuudha. Namni ammoo waan ani lakkoofsa yeroo baay'ee isin gaaf namni nama keessan irraa qarqaruu barbaadanii ani gaafa hojiin baay'ee gaafa ta'e namatti fidaa ofii dalaguu hin danda'u ramadaanaan jechuudha walaayita waan nama maarkeetii jechuun nama guyyaarraan dalagu jira. Dalagaan baay'ee dalay taatee sawwan rabbiitiin hedduu kana ulfaatti namuma itti fidaa namumaan dalaysiisaa jechuudha. Abbuma birri abbaa saniitiin dalaysiisee garuu kameeshaa bibbitee midhaan kan jedhu ufuma kiyaasin illee ta'u nama itti fidee dalaysiisaa woo dalagaan guddaan gara nama afurtama olii akkas taate jechuudha. Maaliif ramadaana wajjin ulfaataa hedduu takka amma zamuuni kan hedduu takka ibiddi namiidhee dhugaa rabbii osoo dubbadde fuulli kiyya hundina gurraachee alhamdulillah bagan gurraachee saniif illee osoo hin taane isin dadhabsiisa ramadaana wajjin ani ibiddi jala deemuu suuqa dhaqxanii waa bitu maal jechuu gara nagara deemuu nama dadhabsiisa nama itti fidaadha jechuudha. Kanaafuu akka kabajamtoota keenya akkuma isiniin jetti amma mootuyyuu kana yoo hin danda'e waa hin bitaa hoo dadhabe mootuyyuu namni tokko birrii masan warqee waa hedduu godhachuu danda'a takka mana kiraa kafalachuu danda'a takka waa hedduu ta'uu danda'a akkasii nama akka taa'u ilaalee kenninaaf isiniin jaa hanga jettee kanaaf hordoftoota kabajamtoota keenya nagaa xumuraa waan dhufaa turtaniif galatoomaa silkii kiyyallee kuma argitan nagalee jira alhamdulillahi rabbil aalamiin mucaan dhugaa rabbii dubbachuuf durriyyadha jechuun mucaan margee fayyadama. Kanaafuu alhamdulillah Mustafaan hagalatu silkii kiyyallee nagalchee jira. Dayyeedha naaf beetiin jira eetu takka Mustafaan akkan jee galata isaa himuun jiru nama gaariidha. Rabbii waan ramadaana kana qabuuf rabbii isaaf haa kennu. Isiniin jedha Oromooti gaamma ganaa salaatee viidiyoo kana
booda isaanii hin deemtedhe yoo akkana dhalaltaan kan loodhaan mee nama furdisan Oromooti kiiloo 70 meeqaanii qallachuu barbaada qallachuu didee subhaanallah wallahi namni tokko furdachuuf birrii meeqa fixa roozaan qallachuuf birrii meeqa garuu asiin dura beekanii yaamanii yeroo takka hedduu takka furdadhee addaan kutee anummaa jechuun hin jiraame akka ammaa kana guddoollee miti yeroo sanitti yeroo abbaa kee bira dhaqee hedduu takka xiqqishuudhaan dhugaa rabbi suuraa keessoo argitanii hedduu takka wanni jettan yeroo jalqaba abbaa kee bira deemu jechuudha kuula libbeekaa hiriyaan teessuun jechuudha. Kaza booda yoo jira lamaa sadii akkana ga'e addaan dhoohee kaa haadha tiyya bira kutee akkooti yoo ta'uu hin danda'a jechuudha isin galee kaza hanga ture akkasumatti immoo furdadhee bakka akka tokko ta'e mana wayii seenee nyaata galgala hin nyaadhu haati manaa an bira hojjadhu akkasitti faazara kiyya bira bilbiltee micattiin gadaan of ajjeestee nyaata nyaattu jaan nyaata takka halkan waan jaamu nyaata ittiin kalaahu asrii irraa nyaata dhiisa qorsii waan xiqqishu sanuma sokka waan xiqqishu nyaadha misaa inumaa xiqqishu mata akka nyaadha hiraa sanumaa nyaadhu aappil midhaan waan adda addaa kana ta'e malee akka isaa suni galee beelee waan argifadhu dhugemanii qalladhee baqqaadhaati tole adiin tun boonuu eegale du'a inaa godha amma namni tokko furdachuuf maal jaa garuu gaafa akka seeraan qalladhee yookaan furdachuuf yoo yaada barbaadu furdachuuf kanaaf sitti dheeressuu ganaa salaatee maalii gabbaaf deemaa hingeetu muraana faaturaa baay'ee sin jaaladha assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh baay I love you too so much isin maraa isin jaaladha kan libbee afaqira shaallachu Dhalaa tokkochaa ila abbaayee kiyya wanti kan kee ajaba afaan irraa qaba jariin arabaadhe afaan sirraa haa qaba rabbiin wallahi riskii garan beene rabbisi abbaa kee ka sirraa deeme sanillee rabbiin sarbii garaa kee keessa maaliif hoo jette nuyi ijoollee du'uun keenya dhoodhu addunyaan tun addunyaa yoomal asal yoomal basalle hin beeka inni addunyaa sana addunyaan tun homaayyuu miti ijoollee bin wallahi sarbii garaa kee keessa sadaqaan ati kennatte tun ta'aatiraaf wallahi jaayina firdoos rabbi haa banuuf abbaa isaa kan irraa deemisa jaayina firdoos rabbi haa banuuf aamin kanuma anillee amaanaa guutuu fi birri 1500 isinii kennaa isin sadin jechuudha malima aqaambaa ofirraa eegu rabbiin haa godhu rabbiin nama aqaambaa dubaatuma kennee rabbi haa eegu rabbiin wallahi addunyaa faatiratti sillee haa gammachiisu isallee wallahi rabbiin nama xayyaara bitatee achii galu rabbi isaa biyyoon biyya teenna amaanaa achi kennite amaanaa achi kennite Itoophiyaan wallahi amaanaa nutti haa deebisu nagaya jedhee rabbiin nutti haa deebisu fayyaa kenneef fayya manaa kenni fayyaan notorii nama fayyaa qabu bobbaasa horii jedhe fayyama isaa haa kennu fayyaa bishaanii kadhagaamu kan deemu rabbi isaa haa kennu hoda isin dura yaa kenni gabanoo isaanii kennu dhiirubattu isaan abbamama isaan wattu dubartii irra jennee akkasuma kabajnullee akkasuma aadamatu Dibba qabda wanni. Si kennu dibba. Dibba takkanaaf barbaada akka jechuun qixa isaanii dhufutti. Kumaaf 500 amaanaa isaan mukkootaan naagaya Si buutee? Koras keessa dibba fudhadhu. Dibba lamaayyuu miqooyee sharafaa akka. Wallahi du'aayii godhaafi. Lamin dibba lama kana dhiisa dibba fudhadhu malee. Dibba lamaa sii kenname? Hin kennine. fayya manaa kenni fayyaan notorii nama fayyaa qabu bobbaasa horii jedhe wallahi addunyaa fi akiratti illee fayyaa si haa kennu naa jedhe haadha isaati rabbi fayyaa si haa kennu jaayina firdoosin abbaa kee illee haa
akkana isin qarqaaroo jiraate dhufee isin qarqaarraa keessa dhufee isin barbaadee wanni isin godhaa maqaa galmeeffadhu wallaahi waan mucaa kee xayyaara bitadhu mucaa kee bishaa eshi baqa hayya eshi afaan fudhanii baqa eshi ma guddiftanii yoo rabbiin isaa namni biraalee isin qarqaaruu danda'a rakkoo hin qabu isaa godhe akkana gargaara binaa godhi rakkoon maatii eshi baqa